Okay, guyyaa har'aa akkaataa kamiin akka appilikeeshinii bilbila keenyatti fayyadamnee loogoo garaa fi barreeffamoota mimmiidhagoo ta'an hojjennu isin agarsiisa. An Ifargan Guddataa chaanalii yuutuubii Ifargan Teekiraay kanaan dura akkuma viidiyoowwan garaa tiitoraalii garaa wal qabsiisee isiniif kennaa ture. Ammallee tiitoraalii barnoota garaa appii garaa fi tiriikiiwwan garaa irratti itti fufinsaan isiniif kennuu waan tan jiruuf chaanalii keenya subscribe nu godhaa, hiriyoota keessan affeeraa nu waliin ta'aa isiniin jedha. Warreen hangammaatti subscribe nu gootanii viidiyoo keenya daawwachuudhaan like comment gochuudhaan nu faana turtan galatoomaa isiniin jedha. PixArt kan jedhamtu appilikeeshinii isin argaa jirtan kanadha. PixArt appilikeeshinii kanadha. Appilikeeshinii kana Play Store keenya irra seennee buufachuu dandeenya. Play Store keenya jalaa ishee PixArt kuno ishee dha calqaba irratti kana yoo buufatan gaariidha. Buuseen jira waan ta'eef kuno open naan jechaa jira. Calqaba ishee buufattu, ishee erga buufattanii booda irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinoota akkamii hojjenna yoo jenne fakkeenyaaf profaayilii telegiraamii keessanii godhachuudhaaf barreeffamoota garaa akkasumas immoo miimee garaa Facebook irratti hojjetanii warreen maxxansan appilikeeshinii kana fayyadamu yeroo danuu ishii gochuudhaaf erga buufattanii booda kuno appilikeeshinoota akkamii hojjenna kanneen akkasii kuno wantoota loogoo fakkaatan kanneen akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma gara PixArt seennee hojjechaa eegallu. PixArt yeroo banu akkas fakkaata. Kun versionii isa dhumaadha. Skip kana goonee eegenne plus mallattoo isheetu kana tuqna. Erga plus tuqnee gubbaa kana suuraawwan all photos isheetu kan argitu all photos keessa yoo barbaanne filachuu dandeenya. Yookaan immoo gadi dhufnee bakka background color isheetu garshii gargadii kana keessa adii kana yoon fudhadhe kun beeksadha dhiifama. Bakka adii kana yoon fudhadhe kana naa baasaa jechuudha. Akkaataa kana display naa godha. Fakkeenyaaf background loogoo kootii amma adii ta'a jechuudha. Ani immoo background loogoo kootii adii irraa kaasuu danda'a. Akkaataa kamiin adii irraa kaasa tekstiin jedha. Tiriikiin mataa keenyatti fayyadamu isin agarsiisa jechuudha. Asii sarara ishii kana erga fudhannee booda background isa jijjiiruu barbaanne okay dadannaa kalarii keenya dhufnee fakkeenyaaf ani background kanan barbaada yoo ta'e tekstii kana dhufeen akkas buutaa kana achiin background isaa kalarii kanan gochuu yoon barbaade jechuudha. Akkaataa kanaan guutaa jechuudha. Hunda isaa waliin ga'a. Achiin okay jedha. Ergan okay jedhee amma loogoo hojjenna isiniin jedheera. Loogoon keenya bifa sarkilii ka qabu haa hojjennu. Loogoo bifa sarkilii qabu an akkaataa kamiin hojjedha. Kan alaabaa abbaa gadaa ta'e tokko jedhee isin agarsiisa. Alaabaa abbaa gadaan beektu gurraacha diimaa adiidha. Isa hojjedhee keessatti barreeffama barreessee isin agarsiisa. Kanaaf bakka iddoo tekstii jettu kanan dhufa. Tekstii keessa dhufetan sarkilii ishee kana fudhaa jechuudha. Yookaan O fudhadhaa. O gan fudhee kalarii kana kalarii isa calqabaa gurraachadha. Akkaataa kanaan hin bal'isa. Bukkee kana qabeen hin bal'isa. Yeroo fudha waan isaa loogoo kana hojjechuuf yeroo fudhata. Garuu haa ta'u bilbilli poortabilii waan ta'eef baannee iddoo barbaannetti bakka barbaanne deemnee hojjenna jechuudha. Ofii keenya kana sirreessina. Sarkilii isaallee ofii keenya ilaallee sirreessina. Amma 0 godheen jira jechuudha. Okay inni calqabaa isa calqabaa keenya kaawwanneerra inni calqabamaadha gurraachadha. Okay naanii bakka raayitii mataa duree jirtu kana tuqna. Achiin tekstii sattaan immoo maaliif filadhaa? Isa ammas immoo 0 kana filadheen kalarii isaa dhaqee sirreessa. Kalariin isaa diimaa yoo ta'e akkattiin filadhaa. Amma maal goona jechuudha kana saayiziiwwan kalarootaaf eeyyamnu xiqqeessuu barbaanne maal goona geessinee overlap goona jechuudha. Yaa manual adjustment ofii keenya harka keenyaan adjust goona waan ta'eef kana waan isaanii okay. Appii waan nu gargaaruun qabu jechuudha kana irratti. Okay inni taanu maalidha inni taanu diimaa suutannee bakka
kallattii mirgaaf bitaarraan kallattii hundaarraan akka walqixa ilaalleetu fuunee irra keenya jechuudha. Okey, xiqqoo shakka isaa bal'ifadhu ani. Okey. Xiqqoo shakkas nama rakkisuun sababa hin oolledha. Okey, isa taanu diimaarra godhadheera. Diimaa kanallee bakkee tiigeetu kana tuqeen okey irratti jedha. Ergasiin booda isa sadaffaa maaliif filadhaa? Halluu sadaffaa kiyya bakka tekstii jedhu tuqeen ammallee 0 kiyya filadhaa. Inni taanu inni sadaffaa adiidha jechuudha. Adii ta'a. Saayizii isaa guutuu gochuu dandeenya garuu yeroo loogoo guddaa wayii immoo saayizii guddaa yeroo jennu sarara gurguddaa yoo ta'e waan nu dabbaru yookaan immoo waan hin bareedneef jechuudha. Kanaaf akka bakka xixiqqoo nuti filannu. Okey. Agar dandeetti wal qixxeessuu yaalla saayizii isaa. Saayizii adii gurraacha diimaa wal qixa ta'uu qaba. Amma diimaa gurraacha wal qixa ta'eera. Isa kana irratti illee okeenna. Amma immoo maal ta'ee jira? Adiin keenya baay'een walaa guddateera. Adii kana akkaataa kamiin irraa balleessina inni kalarii baakgiraawundii keenyaa sana filanna. Ammas immoo deemnee ammas oodhuma filannee kaaneet kalarii baakgiraawundii keenyaa. Kalariin baakgiraawundii keenya kana kun baay'ee waliin fakkaatu. Kana yaa exactly kana jechuudha. Kana maal goona? Akkatti yaabna jechuudha laal. Akkatti yaabna. Maal gochuufi adii kana saayizii ishii xiqqeeffachuufi jechuudha kaayyoon keenya. Okey, waan tokko PixArt version dhumaa kun karaa bitaa qofa bal'achuu dhiphachuu danda'a, karaa mirgaa hin hojjetu. Okey, almost equal. Loogoo keenya akkaataa kanaan alaabaa isaa barreeffannee jirra. Amma immoo barreeffama keessatti barreessuu yoo barbaanne text bakka jedhu kana tuqnaa. Asiin barreeffama barbaanne keessatti barreessinaa. Barreeffama kiyya ifa argantee kan jedhu barreeffadheen jira. Foontii isaa ishii kanarraan godhaa. Kalarii isaa immoo gradient or texture gochuun danda'a. Texturein kun connection qofa irratti hojjeta. Gradientiin kun immoo kalariiwwan lama. Fakkeenyaaf kalarii diimaa fi kalarii biluu red and blue kana yoo barbaade jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'achaa jiru kalarii kana maaliin godha? Barreeffama kana dhufeen bakka beendii tuquu nan danda'a. Beendiin kun akkas jallisaa jechuudha. Sarkiliin kee yoo guddaa ta'e amma nama guddatee hojjeta. Kun akkaataa kana jechuudha. Fargan teek jedheen kana kaawwadhee jira. Okey jedha. Ammallee suuraa barreeffama kana maanuwaalii adjustment goona waan ta'eef nuti sirriitti wal qixxeessuu dandeenya yookaan barreeffama keenya saayizii xiqqeessinee yookaan dheeressinee gochuu dandeenya jechuudha. The channel which teach you technology yoon jedhee jechuudha. Barreeffama kanadha. Kalarii isaa dhufee adjust godha. Akkuma ture isinitti foontii isaa kanarra kan akkuma kallattii mirgaarraan kan jiru barreeffama keenya laayinii tokkotti galchuun nu fayyada. Erga kallattii tokkotti galchinee barreeffamni keenya akkaataa kanaan jira. Erga dheeressuu dandeenya. Dhufnee ammas maal goona? Bakka beendi jedhu kana dhufnee kaaneet asii olee akkaataa kanaan beendi goona jechuudha. Kunoo baay'inni beendi gochuu dandeenya akka fedha keenyaatti. Exactly. The channel which teaches you technology. Akkaataa kanaan wal qixxeeffachuu dandeenya jechuudha. Then okay ni amma immoo jidduu kana waan barbaanne finnee akkasuma stiikerii illee galchuu dandeenya. Stiikeriin kun garuu online qofa nu hojjeta. Kanaaf dhufnee tekstiin waan fedha keenya jidduu galchuu dandeenya waan ta'eef tekstiiwwan kana keessaa dhufnee waan barbaanne imoojiiwwan keessaa imoojiis galchuu dandeenya. Fargan teekiif
maal goone jechuudha amma if argan teekiidhaaf loogoo tokko hojjennee jirra jechuudha. Loogoo kana raayit goona zeen bukkee kan dhumna bakka xiyya gubbaa kana jirtu yoo dhumne kaane achiin maal jennee jechuudha save to gallery kan jedhu kana kilik goone image save to gallery keenya irratti save nu ta'ee jira. Inni itti aanu immoo akkaataa kamiin akka meemee hojjennudha. Meemee hojjechuuf ammas piksartii ni saaqnaa yookaan ni bannaa. Ammas gaddeemnee baakgiraawundii kan barbaanne filannaa. Okay, amma baakgiraawundii magariisa kana filadhu. Okay, ergaan filadhee meemee keessatti argitanii iddoo ta'e suuraan jidduu oolee barreeffamni gajjallaa fi gararraa jiru wayii ni jira. Kanaaf maal goonaa dhufneetu add photo kan jedhu barbaanneet footoo irra galchinaa jiru kunoo akkuma argitan isheen kun maalitti add photooti. Footoo keenya dhufnee asuma fudhu footoo gubbaa irra kana yoo fudhe okay suuraa kana fudhee akka guddisuu danda'a jechuudha. Okay, akkaataa kana suuraa jidduu galu galchee ka'ee bakka tiik yookaan immoo raayit sana tuqaa. Amma immoo bakka gubbaa fi bakka gajjarraa jirtu kanarratti barreeffama barreessuu waan hin barbaaduuf kalariin barbaadeen filadhaa. Fakkeenyaaf kalarii isa gubbaa sanaaf bakka gubbaa kanarra galchuufan jira. Kana akkuma argitanii harka kiyyaan adjust godheetanii jira xiyya ishii qabeen harkisaa kalarii kanaa for example akkaataa kanaan miidhagsuun fe'e jechuudha. Bakka gubbaa nan galchaa. Ammas jalas galchuun barbaade sin agarsiisu malee yeroo doonuu gurraachaa fi adiitti yoo fayyadamne baay'ee filatamaadha. Giraajentii nagara baay'ee hin barbaachisu. Eshi jala kanas ammaaf giraajentii dhumaa filadhu. Isammoo kanaa fi isaa fi maal haa filadhu? Isaa fi kana haa filadhu. Okay, akkaataa kanaan tiik godhaa. Amma meemee hojjechaa jira. Gubbaatti maalan jedha? Eshi kana barreeffama isa kana fudheen kalarii isaa gurraacha godhaa. Sorry, my battery is going to die. Let me finish on time. Stroke kan adiyoon filadhe akka sirriitti mul'atu godha. Okay, abbaan koo friend request naaf erge jettee inna hin ammoo sagargadiif jedha. Dandeettii loogoo maal meemee hojjechuullee badaan qabu. Ammaaf akkaataa namatti hin hojjetamu isin agarsiisuu fi kana godhee. Okay, kuno abbaan koo friend barreeffama ishee kan irraa akkasuma danda'achi ishee kan abbaan koo friend request naaf erge jettee hin anaafuu kooroonaa vaayirasii naaf ergee hin naaneedha. Suuraan jidduu jirti ergaa gararraaf gajallaatti dabarfannee jirra. Zin bakka tiik jettu kana xiyya tuqnaa. Ammas irra deemnee xiyya tuqnee maal goona jechuudha? Save to gallery goone jechuudha. Gallery keenya save goone by the way
gaalerii keessa kunoo suuricha jira jechuudha. Suuricha akkaataa kanaan nuuf hojjetame kun meemee keenya jechuudha. Wanna hordoftaniif galatoomaa. Akkuma kanaan dura isiniin jedhe chaanalee kiyya subscribe naaf godhaa. Yeroo daawwattan like gochuun dagatinaa. Like gochuun keessan namoota biroo bira dafee akka ga'uuf waan fayyaduuf anaaf faayidaa qabeessa. Like godhaa. Akkasumas hiriyoota keessan affeeraa. Galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadhaa.